السلام عليكم ورحمة الله شامار كفونا جرا جرتو أنا جرا قلت ربي إيجا أبداتو الرابي توكو سمبرسيسو فيت إنجرا أبي كنا نجافة شاتو تاني جرا كومنتي تيك توك جلت إيجا يوتيوبين كون channel حاروا وانتي وري سبسكرايب ناقوتن نفقلتو ما channel كي جاكون خبرامتي إيجا ثلاثة سبرم ساتو توكو إيجا ليت إنجرا gaafiin maal jedha gaafiin akkamitti suuraa keenya yookaan appoota tokko gama viidiyootti deebifne viidiyoo barbaanne irratti walirratti hidhachuu dandeenya kan jedhuu fi inni lammataan immoo akkamitti viidiyoo tokko jechuudha viidiyoo walitti hiinee baay'isuu dandeenya viidiyoo gaggabaabduu tokko jechuudha inni sadaffaan immoo viidiyoo tokkorraa fakkeenyaaf sagalee muuziqaa ta'e sagalee nashiidaa ta'e viidiyoon sun nuuf taane yoo ta'e sagalee sana irraa balleessine akkamitti sagalee barbaannu bakka buufachuu dandeenya sagalee duraan viidiyoo sanarra jiru balleessine sagalee silaa jaallannu akkamitti bakka buufna kan jedhuu fi akkamitti ammas maqaa chaanaala keenyaa barreeffama tokko waan barbaanne viidiyoo sanarratti barreessuu dandeenya kan jedhu egaa isinittiin argisiisa aappiin waan kana dalagan viidiyoo keenya edit godhanii bareechanu baay'ee jiru nuuf miidhagsanu keessa aappii tokkoon isinitti argisiisa jechuudha aappiin kun karaa salphaadhaan isiniif dalaguu danda'a waan ta'eef egaa gara barumsaan isin keessan keessan seentu aappii sana buufachuudhaaf barreeffama kana isin barreessitu barreeffamaan gubbaa kana barreessi kana egaati ani open jedhee mansteena isin install godhattu jechuudha egaasi haala kanaan kunoo gadi nuuf bu'ee jira waan ta'eef jalqaba haala kanaan isiniif hin dhufu yoo ka duraan keessaa qabdan akka haala kanaan balleessuu dandeessu jechuudha dhuftanii haala kana gootanii raayitiitti gootanii balleessitu keessa seenna jechuudha next kajeru yoo isiniif kan fedhutte next gootanii allo yookaan allo jettanii seentu hayyama kennitanii fi egaa haala kanaan keessa seennee booda bakka viidiyoo jedhu kana seenna jechuudha eegas bakka ida'u kana tunna step nan isinitti argisiisa bakka viidiyoo kanatti as bakka viidiyoo irra godhattu jechuudha yoo viidiyoo ka barbaadan jalqaba irratti akkamitti akka viidiyoo gabaabaa tokko dheeressinu walitti hine viidiyoo baay'ifannuun isinitti argisiisa viidiyoon kun sekoondii 40 okay kan biraan immoo fedha jechuudha kunillee sekoondii 15 irratti kilik godha ergasii bakka raayitii kana isinitti mul'ata xiyyaa ilaalaati raayitiitti godha jechuudha viidiyoo lama godhannee jirra jechuudha yoo feene immoo akkati finne bakka ida'u diimtuu kana xunne viidiyoo biraa eekadii viidiyoo independent bakka jiru kana irratti rukunne ammallee viidiyoo biraa fiduu ni dandeenya jechuudha viidiyoo kanan fide ammallee egasii bakka raayitii cuquliisaa kana tuqe haala kanaan viidiyoo sadii dhedheereffadheetiin hin jira jechuudha asumaan akkamitti egaa haala kanaan egaa seentanii haala kanaan isinii wal qixxaa haala kanaan bareede yoo akka haala kanaan isinii bareeduu didee bakka kana tuttu jechuudha bakka kana tuttanii yeroo tokkoo fi farsantiin beeqarra akka jiru sarara dalgaa kana quba keessaniin akkana gootanii as akka inni guddatu argitu 50 irra kaa'ela jechuudha yoo as guddiftanii mul'isuu barbaadan yoo kaa'u 20 irratti achi ofirraa fageessuu yoo barbaadan meeqaffaa bareeda duwwaa bareeda jechuudha kun 11 bareeda 11ffaa kanarra godhattu haaluma kanaan bakka mallattoo teelegiraamaa kana afur tuqaa shanirra yoo geeddan akkas ta'a yuutuubii irra akkas ta'a tiktook irra akkas ta'a ka tiktookii 9:16 kanarra yoo dhiiftanis ni bareeda jechuudha wanni kun ani bakkuma jalqabaa kanarra godhadhe raayitiitti godha jechuudha bakka kana dhufuu isin hin barbaachisu ofiinuu tolchee isinii fide waan ta'eef yoo kan haala kanaan as guddisuu yookaan xiqqeessuu barbaadan akkasitti godhachuu ni dandeessu amma immoo asiin wannan isinitti argisiisu akkamitti irratti barreessina akka jedhu mallattoo kana xunna jechuudha barreeffamaan barreessuu kana sirriitti hordofaati egasii booda egasii barreeffama haala kanaan barreeffama nuuf fidee jira jechuudha barreeffama yookaan wani abdaa tuubiyaa jedhu haala kanaan akkanatti fidee egasii bakka kana jechuudha yoo barreeffama kana utaalchisuuf fedhe bakka kana jechuun bakka xiyyatti qabe kana tuqaati ilaalaati bakka barreeffama jalaa kana tuqe akka inni ta'u ilaaltu yoo akkas gochuu barbaade
akkasitti yoo naafata barbaade jechuudha akka barbaadetti naafasachuu yoo barbaade akkas yookaan akkas barreeffama waan jalaa kana tuttuqa akkas naafata yoo barbaade akkani ta'u argaa jirtu. Egasii bakka kana sarara kana harka kiyyaan qabee akka inni itti laafee sosso'uuf akka sassarkisee akkasi guutaa jechuudha. Sila daddafee socho'aa ture amma itti laafeera jechuudha. Akka barbaadan godhachuu dandeessu filannoo keessan yookaan kanarra godhattu yookaan akka inni ta'u argitu kanarra yookaan akkasirra yookaan akka inni ta'u arguu jirtu isin haala barbaadaniin egaa bakka kanallee tuttanii bakka kana jechuudha sarara sadan kana akka guddifachuu hin dandeessu xiqqeessuuf akkasitti akka xiqqaatu yoo barbaadan kun filannoo keessanii haala kanaan miidheffachuu ni dandeessu. Guutuu viidiyoo kanarra barreeffamni kun ataa'u yookaan barbaadan taate bakka kana qabdaniitu bakka kana jechuudha sirriitti toltu harka keessanii qabdanii as harkiftu ammallee as harkiftu guutuu viidiyoo keessanirra taa'u yoo barbaadan akkas gootanii itti as harkiftu yoo immoo xiqqeeffatanii dhiisuu jalqabumarraa uuma sekoondii tokko daqiiqaa tokko irra mul'atee baduu yoo barbaadanis daqiiquma tokkorraa as harkiftanii dhiiftu jechuudha. Guutuu viidiyoo yoo barbaadan akkas gootanii akka dhuma viidiyoo sanarratti akkas gootanii quba keessaniin akkas as harkiftu jechuudha guutuu viidiyoo sanarra kaa'uudhaaf. Egaa haala kanaan raawwattanii booda quba keessanii qabdanii ol harkiftanii yookaan akkas walitti xiqqeessitan jechuudha. Quba keessanii qalama kanaa gaditti akkas qabdanii bakka barbaadan quba keessanii olii gadooftanii akkasitti gubbaa kana kaa'uu barbaadanii moo eessa kaa'uu akka barbaadan isintu beeka. Ergas irraa itti godhattu jechuudha. Haala kanaan barreeffamni kiyya kun gubbaan akkan jiru argaa jirtu miti. Haala kanaan turee akkas naaf ta'a jechuudha. Egaa kana xumurree jira egasii jechuudha. Ergasii bakka seef jiru gubbaa kana nin tuqa jechuudha. Gubbaa kana nin tuqa jechuudha. Haala kanaan xumureen jira waan ta'eef wanni isinii galuu qabu viidiyoon keessa yoo dheeraa ta'e bakka xiyyaa kana xuxxanii amma lakkoofsa 1,080 irra jira jechuudha. Lakkoofsa biraallee barreeffachuu isin hin dandeessu yookaan achi isiniif dabarsuu dide yookaan bakka ida'uu tokko xuxxanii waan kana barreeffachuu qabu. Ergasii seef bakka jiru kana tuttu haala kanaan 1 2 3 4 jedhee lakkaa'ee gama galarii kiyyaatti naaf darbaa jechuudha. Kuni egaa ani irraa hin deebisa. Haala kanaan viidiyoo ida'achuudhaa fi lakkoofsa maqaa irratti barreeffachuu barree jirra jechuudha. Irraa hin deebisa jechuudha. Yoo kana haala kanaan lakkaa'uu dide lakkoofsa ammaa itti barreessitanii haala dheerina viidiyoo keessanii lakkoofsa jira barreeffachuu qabdu. Egaa haala kanaan kana keessaan ba'a jechuudha. Egaa hamma immoo viidiyoo tokkorraa sagalee balleesse akkamittiin akka sagalee biraa gahuu danda'uun isinitti argisiisa. Ammallee bakka kanatti deebi'ee dhaqee viidiyoodhuma kana fidaa jechuudha. Viidiyoo kana fidee gas irraa itti godha. Haala kanaan sagalee nama kanarra jiru kanaadha jechuudha. Tole ani sagalee kana hin feene waan ta'eef irraan balleessa jedhu akkas as harkisee mallattoo sagalee waan ol qabdu kana jechuudha. Irraan tuqa jechuudha yeroo tokko. Egasii asan harkisa quba kiyyaan akkas 0 ta'e fida jedha. Egaan kan irraa itti godha. Tole. Amma hin jiru jechuudha. Sagaleen irraa hidhamee jira. Sagaleen irraa badee jira jechuudha. Appilikeeshinii karaa salphaan dalagaa inni jiranii KineMasteriin isin dalagaa garuu sun daqiiqaa dheeraa waan fudhata waan ta'eef dafee isiniif galuu hin danda'u. Ergasii bakka kana bakka jedhu kana rukuteen gama galarii kiyyaatti achi dabarfadha. Amma yeroo lamaaf rukuta. Haala kanaan eega raawwatee lakkaa'inaa fixee booda viidiyoon kun sagalee malee dhaqee gama galarii kiyyaatti naaf darba. Haala kanaan lakkaa'ee dhibba ga'ee naaf darbee jira jechuudha duwwaa ta'e. Bakka kana tuqee irraan deebi'a. Sagaleen duwwaa ta'e achi naaf darbee jira jechuudha. Sagaleen durarra jiru hidhameeti jira. Amma immoo maaliin godha? Sagaleen irratti hidhachuu barbaade sana yookaan galarii keessaan qaba yookaan diraan qopheeffadhee qabataa yookiin amma qopheeffachuu na barbaachisa waan ta'eef ani sagalee muuziqii keessaan qabu waan ta'eef sagaleen barbaade tokko dhaqee fidadha. Kana gadi buufattanii sagalee waan viidiyoo gara audiyootti deebisu kunillee ni deebisa. Nafaan bu'aati. Amma dhaqee viidiyoo tokko fidaa jechuudha. Kanumaan fida jechuudha. Kanuma irratti kilik godhe haala kanaan naaf dhufee jira jechuudha. Egasii bakka as harkisee gara audiyootti deebisaa jira jechuudha. Viidiyoo kana
save bakka jiru kana gadi tuqee amma save bakka jiru kana gadi tuqaa lakkaa dhibbanaaf ga'e sagaleen kun gara viidiyoo irraa gara audiyootti naaf deebi'ee jira jechuudha. Tole ammallee keessa seena jechuudha appiinuma kana deebi'ee bakka viidiyoo kana tuqee bakka ida'u kana tuqee viidiyoon duraan sagalee irraa hidhe sana fida jechuudha. Tole amma kun duwwaa jira jechuudha. Sira waan irra jiru argitanii jirtu amma duwwaa jira jechuudha. Eeggati bakka mallattoo muuziqii kana irratti rukuta jechuudha. Karaa salphaan isiniif galuu danda'anii waan isin argisiisuuf daqiiqaan dheerataa jira malee. Eeggati bakka mallattoo dhuma ida'u barreeffama yookaan isin barreessu kana hordoftu ilaaltu jechuudha. Bakka ida'u kana fakkii muuziqii kanarratti gadi tuqa jechuudha. Eeggasi haala kanaan filannoo naaf kennee jira keessa isa walakkaa kanarratti akkas tuqe viidiyoo nama muree daqiiqaan isaa meeqa akka ta'e hin barre waan ta'eef nan barbaadadha viidiyoo sana audio sana jechuudha. Yookaan audio duraan as keessaa qabdan muuziqii keessan keessaa isin waan barbaadan irratti hidhachuudha viidiyoo tokko gara audiootti deebisee dhufee kunuu kana jechuudha. Namni waan hamaan jedhu yoomiyyuu hin dhabamu yoo safara malee tarkaanfatamu. Egaa isa argadhee irratti gadi tuqee akka haala kanaan dalasiisee booda bakka kana nan tuqa jechuudha. Uusii bakka jiru kana nan tuqa jechuudha. Haala kanaan raayitiitti godha. Okay. Waan hamaan jedhu yoomiyyuu hin dhabamu yoo safara malee tarkaanfatamu. Yaa Rabbi naafis kenni waan nama himu naafis arjoomu qaba Rabbiin. Egaa haala kanaan viidiyoo daasan irraa balleessee audio kana bakka buuseen jira jechuudha. Karaa kanaan hin danda'ama. Ammallee bakka kana tuqee yoo suuraa nam tokkoo fiduu barbaade bakka kana barreeffama isin barreessu kana hordofaa yookaan bakka tuqu kana sirriitti ilaalaati. Haala kanaan bakka footoo jedhu kana tuqee suuraa jaaladhu tokko fida jechuudha. Suuraa maraayyaa kanan fida jechuudha. Ergasii raayit irratti godhee haala kanaan naa dhufee jira waan ta'eef harka kiyyaan qabeen guddisa yookaan bakka kana tuqee akka naa toluudhaaf bakka kana tuqee akka naaf toluudhaaf ammallee walakkaa kana haala kanaan asirratti hin tolu waan ta'eef irraa hin deebisa. Egaa haala kanaan suuraa kana fidee booda akkas godhee quba kiyyaan yookaan of gubbaa kaa yookaan as fidee kaa yoon barbaade. Namni waan hamaan jedhu yoomiyyuu hin dhabamu yoo safara malee tarkaanfatamu. Haala kanaan yoo guutuu viidiyoo kanarra suuraa kana kaa'uu barbaade quba kiyyaan akkas irratti gadi rukutee akkas quba kiyyaa yoo gadi rukute jechuudha bakka suuraa kanatti irraa bada. Amma waadiin tokko dhuftee irra buuteetti akkas as harkisa jechuudha. Akkuma barreeffama jalqabaa akkas as harkisa jechuudha. Akka dhuma viidiyoo kana irra naafataa yoo barbaade akkas harkisa yookaan xiqqoodhuma wayii irra mul'atee badu akka daqiiqaa tokko yoo ta'e akkasuma godha. Eegasii raayit kanatti godha jechuudha. Namni waan hamaan jedhu yoomiyyuu hin dhabamu yoo safara malee tarkaanfatamu. Yaa Rabbi naafis kenni waan nama himu naafis arjoomu. Egaa haala kanaan dalagannee hojjetannee jirra jechuudha. Egaa wanni nu hafuu seef goone gama galarii kiyyaatti achi dabarfachuu qofetteedha bakka kana tuqee ammallee bakka kana tuqee haala kanaan lakkaa dhibba yoonaa ka'e gama galarii kiyyaatti naaf darbee jira jechuudha. Tole haala kanaan xumurree jira jechuudha. Amma immoo isteeppii biraa akkamiin suuraa tokko waan barbaade tokko gara viidiyootti deebisuu dandeenya kan jedhuu fi bakkuma viidiyoo jedhu kanatti tunnaa eegatee bakka ida'uu kanatti tunnaa jechuudha. Ammallee haala kanaan asitti filannoo isiniif kennee jira. Viidiyoo jedha footoo jedha. Viidiyoo irra yoo jiraate viidiyoo haala kanaan isiniif baasa. Footoo bakka jedhu kanarra yoo quba keessaniin tuttanii suuraa isiniif baasa jechuudha. Haala kanaan suuraa Baqqalaa Raayyaa fi Hamzaa Booranaa kana filadhu akkuma kana nagaa raayititti godha jechuudha. Haala kanaan wanni kun gama viidiyootti nuuf jijjiiramee jira jechuudha. Wanni egaa sagalee barbaanne immoo irratti hidhachuudha. Bakka mallattoo muuziqii kana gadi tunna ammallee bakkuma mallattoo muuziqii fakkaattu audio fakkaattu kana tunna jechuudha. Egasii filannoo nuuf kenna bakka kana tunna jechuudha. Keessaa walakkaa haala kanaan audio as keessaa qabnu nashiidaa haa ta'u muuziqaa haa ta'u waan barbaanne as keessatti nuuf fidee jira waan ta'eef ani waman asii qabu tokko irratti dhayeetiin argisiisa jechuudha. Namni waan hamaan jedhu yoomiyyuu hin dhabamu yoo safara malee. Haala kanaan namni waan hamaan